Fardaku ya farda abbaa kooti fardaku galtuu masirrateeti fardaku ya farda siidaa daabale. Ya obboleessa koo sittiin himaa haalli garii namaan deema finda gatiin beeka jirtu imaammaddu gara guddinaatti yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumaarraa fagaadhu yookiin hojjadhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumaarraa fagaadhu. Ya obboleeyyan koo xiqqaadhaa fi guddaa wabiin jireenya fuulduraa barumsaa dhabuun qalbii kaara doomsaay fira lagachisee diinaaf si bobbaasaay finda gatinaa barnootaa jabeessaa. Janne tabbabaanaan komsaa qabeenya keenyaan dibdee furannaa yoo hojjanne yoo baranne tabbabaanaa komsaa qabeenya keenyaan dibdee furannaa yoo baranne yoo hojjanne tabbabaanaa. Fayyaa jirta? Jirra wallahi. Mee gaafii tokko sii qopheessarra. Ayyee. Gaafii na sii qopheessu sirba. Sirbi akkana jedhee weeddisu eenyunni. Hammatu deemanii adeemaa oolanii tabbalaan ooga'uu jedhee namni weellisu. Eenyunni weellisaa kana beekta? Habiib Waayyuuti. Hin arganne. Ammas mee itti dabalee sirba tokko nama isa weellise si gaafadha. Akkana jedhee weellisu eenyunni. Jaalala kan naqabee kan micayyoo magaala eessuma si argee ija kan kee laala jaalala. Namni akkasii weellise mee weellisaa kana beekta maqaa isaa nu weelli. Amal maal abaate? Amal maal abaata? Hin arganne. Yaali carraa sadii qabdaa yaali carraa sadii qabda. Wallahi irra deebitee sirbitee simarraa dhageenatti fakkaate. Irra deebitee sirbitee illee waan isirraa dhageenatti fakkaate. Sirbi sun garuu sirba dubartii weellistoota duraanii keessaa amal maal abaate ta'uu ni shakka. Akkam oolta nagaa? Nagaa oolle wallahi. Fayyaa jirta? Galata rabbiiti. Mee gaafii tokko si gaafadha. Gaafadhu. Mee iddoo seena qabeessa ta'e naannoo Harar keessa akka argamu mee lama maqaa naa dhahe. Takka bakka seenaa calii calanqoo bakka miilamuuraa bakar waareetii fi Harargee lixaatiif bakka argamtu harma muraalee aanoolidha kan nafxanyaan nu goote seenaa lameen saniin beeka seenaa gurguddoo tan araara malleen Oromoo fi Amaaraa hedduu hin jirre. Aanolee ka argamu aanolee godina Arsiitti argama. Godina Arsiitti argama. Yaa Harar keessa hoo? Calanqootti argama. Mee gaara guddaa naannoo Harar keessatti argamu naayim. Gaara mul'ataati dabbaal. Fayyaada ulfaadhu galata. Ati aanu Harargee bahaa ona jaarsoo ta'an gaara qundudoo janiin. Fayyaan aadaa ulfaadhu. Yeroo ammaa kana gara mana rifeensaa dhufnee ogeessaa rifeensaa kana yookaan dabbasaa isa kana mee eenyu akka ta'e gaafii tokko isaaf qabadhee dhufee jira. Mee eenyu siin jedhan dhiifama wajjin? Alamaanta. Ani maqaan kiyya Aliyyi jedhama. Aliyyi jedhamta. Aliyyi erga ogummaa waan kanaatiin dalaguu eegaltee waggaa meeqa turteessu? Amma waggaa tokko fooyyee. Waggaa tokko fooyyeetteessa. Mee maaltu tuqunname waa'ee kanaa irratti? Ogummaa kee kana wajjin? Waa baay'ee biyya tanaa baantamoota biyya keenyaati. La onnuma yeruma waan ogummaa kee kanaan dalaydu waan suqunname qabdaa mee maaltu si mudate? Mudannoo qabaatti. Mudannoo nan qabu keessarratti mudannoo tokko qaba. Yeroo tokko magaalaa Finfinneetti ture.
Osoo rifeensi sirreessu jiru gurbaan tokko dhufe. Hayyee. Konkolaataa dhaabbatee mana rifeensaa seene. Hayyee. Aboo rifeensa. Konkolaataa mee yaabbatee mana rifeensaa seene? Konkolaataa balbala dhaabbatee mana rifeensaa seene. Hayyee. Eegas rifeensa naasirra isinaan jee teessoo kee bullaa jira. Hayyee. Ol seenee Taguras tajaajilli naan jee afaan ormaa saniin dubbatanii. Afaan Amaariffaa si dubbata. Hayyee. Ani yeroo san iddoo afaan Amaaraa kan ta'u. Hayyee. Hayyee. Achiin amma dalagu kittiin eegalee jennaan zaarii mushurraan hin naan jee. Hayyee. Hayyee akkuma mushurraattiin si dalaga jedhee tumaan itti kun. Hayyee. Soma dalagee rifeensi isaa osuma bal'een dalagee hojjetee xumureefi. Hayyee. Indi isaa tajaajila nyaallee naan jee tumaan xixiin dhalee ol ka'ee tumaan lafumaa eegan geessee booda. Hayyee abbo. Si kabale? Hayyee. Kabala abbaan kiyyan qabatti na kabale. Hayyee. Eegas maaliifi jedheeni maal sharaabdee nama malee lambane naan jedhe. Hayyee. Akkasitti ol lollee achi beete mallaqa osoo naan kaffalee. Eewwaa. Duba yeroo sana afaan Amaaraa wallaalcha keetti waan kana si godhe moo? Waan inni naan sirreessee dhiisee waan biraa sirreesseefan. Inni suuraa itti sirreeffatuu fedhu san sin garsiifne? Suuraan hin jiru magaalaa Finfinnee Silimaadhaa hojjetan. Akkasii. Dogongorri kun ka'ee nuti amma keetti muka isaan? Dogongorri kiyyaa eegas booda namichi guyyaa biraa deebi'ee rifeensi isaa jalaan banne. Hayyee. Aboo dhiifama guyyaa san mallaqa harkaan qabuuf saniif si'eera. Ara dhiifama naa godhi mallaqa qabu naan jedhee mallaqa naa kennee na biraalee. Eewwaa. Ati waan kanarraa mee maal barte? Ani amma waan kanarraa bifa aadaati yookiin akka warra jedhu isaanii araadumanii wanta tokko bira darbuu ni danda'ama wanta jedhamu irraa bari. Abshaalummaadhaan jechuudha. Qaroomaan jechuudha. Hayyee ulfaadhu fayyaadai galatoomii gaafiif deebiin wajjin godhu keetiif siin jedhe. Galatoomaa siin jedhe. Eegaa mee asirraan aansuudhaan hiriyyaa Aliyyiitu jira. Gara isaa isin dabarsa. Akkam ooltan? Nagaa ooltanii. Mee maqaan keessa eenyu isiniin jedhan? Ali naan jedha. Ali. Hiriyyaan keetillee Ali maatillee Ali moo inni akkam? Nuti obboleeyyan jedha. Hayyee. Maqaan isin tokko. Hayyee. Hinaafaan qabnu waliin gammanna malee jaalalummaa maqaa tokko baafna. Akkasiimi? Hayyee dansaadha mee amma yeroo ammaa kana ogummaan keessan rifeensaa yookaan dabbasaadha. Hoggaa meeqa ergaa dalaguu eegaltanii? Waggaa sadii. Waggaa sadii? Asumatti? Biyyoota itti dalagne Jibuutittis dalagne, biyyattis dalagne, biyyanattis dalagne. Hayyee bareeda. Mee maaltu isin qunname yeroo daleedan? Wanni nama qunnamu gaa baay'eetu jira. Tarii hunda lakkoofnee hin fennu. Taateen biyya ormaatti na mudateetu jira. Hayyee. Sanis biyya Somaalee yookiin biyya Jibuutii jedhamtu. Hayyee. Biyya jalqabaati fachitti afaan biyya sanii waan hin beekneef achitti osoo ta'u. Hayyee. Ajaja afaan biyya saniitiin jedhan ajajanii. Hayyee. An afaan san hin beeku. Hayyee. Rifeensa dalaguu beeka malee afaan san hin beeku. Hayyee. Akkasitti akkuma beeku mureef. Hayyee. Suuraa waan mul'isan hin qabu jechuudha. Suuraa natti mul'isa. Hayyee. Inni gaa mana rifeensaatiin manni rifeensaa afaan keenyaan gaa biyya teenya afaan keenyaan beeka jeete afaan isaaniitiin na ajaje. Hayyee. Ani immoo afaan isaanii hin beeku. Hiriyyaallee qabaattee namni si turjumaan hin jiru. Hin jiru yeroo sanitti hiriyyaan kiyya boqonnaadhaaf deeme. Hayyee. Ana mana rifeensaa banee taa'u jira. Hayyee. Erga inni dhufanii dalaga jedheetuma gaatti seene yeroon dalagee fi geessu. Hayyee. Akkana si ajaje jedheetuma lola. Hayyee. Naan lole afaan isaaniitiin. Hayyee. Alloluma sanuu hin beekne. Hayyee. Hillolaa fi naasaa. Lolaa fi nagalatoonfataa hin beekne. Hayyee. Akkasitti maallaqa yeroo silaa naa kennuufan maallaqa naa kennaaf eegu ka'ee bahe. Hayyee. Akkasi qabee. Hayyee. Hanqabnaan lolee of garagalee na daddarbee gaa biyya isaanii jirra. Hayyee. Na dhawe. Hayyee. Akkasitti dhayanis. Hayyee. Akkasitti lolli taa'e. Hayyee. Turjumaan yeroo dhufee itti himu. Hayyee. Badiin kiyya taate. Hayyee. Akkasitti dhiisee gadhiisee jechuudha abbaa biyyaa. Mee ati afaan hin beektu silaa waan inni si ajajate hin beektu akkamitti badii si muran? Moo gandummaadhaan walirra goraniiti? Badii gandummaadhaan osoo hin ta'in afaan yoo hin beekne wanni bakka tana teessee dalaguuf hin jiru jedhan.
ها درس أفهم بيساني برو كابدان مو أفهم بيساني كان بينه جيتش أفهم إنساني تين قصتي رفينسا تيام ونسان كان بينه هاي تاء أكو في بيك وقفت تمروسن تو إيه دوم غورا في جول أها تاري مو بيجي نماذج تي أبا فتت اللي مرون ديسو بدي فرتت مستمله صح لوجا yeroo sanitti akkami afaansa erga barteen boodatti namicha sani wal bartanii jirtanii moo siddeebee dhiifama si gaafate moo wal dhabbii keessa akkasuma itti fuftan gaarii erga badiinatti muramte booda annama haaraa biyya saniif haaraa ta'uu itti himanii akkana afaan hin beekne malee dalagaa ni beekaa rifeensa dalaguu ni beekaa jedhaniini hayyee akkasitti amansiisanii marra yeroo lammaffaa yoggaanatti deebi'u akka gaariitti akkuma inni jedhuttanilleen gosoota rifeensaa barreeffadhee afaan keenyaa fi afaan isaaniitilleen hayyee akka inni fedhu sanitti muree fi hayyee akkasitti dhiifamas na gaafatee na kiise jechuudha waan akka dura na dhoorgatee fi ka gaaf durallee waan ati osoo afaan beektu rifeensa muruun beekne natti taphatte si'a jedhe hayyee ka duraa sanis na herreegee ka gaaf sanillee na herreegee achiin araaramnee maamila jabaa taane jechuudha. Eewwaa bareeda dansaadha. Mee yeroo ammaa kana biyya san irraas baatee biyya keenya irraa baatee wanti si mudatee achirraa baatee immoo amma biyya Arabaa biyya Yaman keessa jirta. Hanga Yaman dhuftee hoo maaltu si mudate? Mudannoo qabdaa? Mudannoo ni qaba. Biyya Yamanitti akkuma rifeensa muruu eegaleen biyya keenyatti dubartiinis ni murtii dubartiinis ni muratti. Rifeensa moo? Ni sirreeffattee jechuudha Itoophiyaatti. biyya tanatti garuu haalli san hin jiru biyya Arabaati waan ta'eef hayyee dubartiin mana dubartiitti sirreeffatti dubartii mata irraa sirreessaa jechuudha hayyee akkasitti taatee takka guyyaa tokko natti dhufanii dubartoonni rifeensa umurii naan jedhan hayyee akkasi rifeensa umurii jedhanii hayyee dubartoonni tun ammoo dubartoota teenyaa miti dubartoota warra biyyaati Arabaa umurii siin jaani umurii rifeensa nuu sirreessi jedha hayyee aboo akkasitti rifeensa akkami sirreeffatan isin dubartiidha jennaan nutu sirreeffata maaltu sinaqee ati sirreessuu beektaa jedha hayyee gosa itti sirreeffatanillee agarsiisanii hayyee akkasitti isin biyya namaa jirraati akkamitti rifeensa isinii sirreessaa manni mana dhalaadhaa dubartiidhaa deemaadha achi sirreeffadhaa jennaan hayyee yeroon san akka tasaa ta'ee yeroo koronaa sanii hayyee manni dubartiidhaa hundi cufaadha hayyee ana qofaatu asii banaa jedha jechuudha haa bakkuma kana si dhufan asuma dhufan hanga afaan barte jechuu kun erga afaan bare hayyee akkasitti mana dubartii sanitti cufaadha korona sababa koronaatiif kaka'e cufaadha manneen dubartiidha hin qabnu hin argannu atummaan akka goote nu godhii jedha hayyee maallaqa akka feete sii kennina hayyee akkasitti mala dhabee yoo mana kana fakkeenyaaf asitti dubartiirraa kan sirreessu taate hayyee yakka hayyee akka aadaa biyya kanaatti jechuudha hayyee anummaa nuniin hidhamaa jecha dhuga sanirraa ka'eetiin mara wallaalee ol malee gammalee hayyee manatti isinitti dhufaati bilbila keessan naa kennaa jedheen hayyee aboo manatti isinii sirreessa hayyee akkasitti bilbila isaanii irraa fudhadhee hayyee ofirraa qajeelche yoo nurraa jirte malee hin baanu jechuudha narratti ganii hayyee mala sanii bilbila irraa fudhadhee qajeelche jecha eewwaa mudannoo ajaa'ibaati biyya kanatti dubartiirraa yoo sirreessite ni hidhamtaasi mannuu sirratti cufamaa beekte dhuga sanirraa kan ka'e malli na dhibeetiin lakkoofsa isaanii irraa fudhee manatti isinii dhufaa mana naatiif maamtanii achitti isinii sirreessaa jedheen jechuudha aadaa biyya kanaati jechuudha biyya kanatti dhoogaadha dubartiirraa dhiirti sirreessuun dhiirarraa dubartiillee sirreessuun hayyee ulfaadhu horii bulii galatoomii gaafiif deebiin wajjin gochuu keetiif galata guddaa qabda siin jenna marsaa itti aanuuf hanga walitti deebinutu ulfaadhu horii bulii siin jenna ulfaadhu galatoomeetis
ammaa kana qoosu jirtanii hiriyoonni keessa hundinuu walitti dhuftaniitiin mee as keessa seenaa tokko waa'ee qote duudota isin irraa haasa'u jirtan mee gaafii si gaafadhasi fardaa fi harree waa'ee sanii haasa'aa jirtanii qote duudaan yookaan warri kaaba lixaa kuni Oromiyaa harree fidanii nuu dhufanii waan biraa nuun finnee harree fi muujalee jettanii irraa haasa'u jirtan. Minilik harree yaabbatee Oromiyaa dhufee erga Oromiyaa dhufeen boodatti fardaan jijjiiratee jedhama. Mee fardichi inni fudhate sun farda eenyuuti? Akkami fudhate? Maaliif fudhate immoo? Mee waan irraa nu himtu jira fardi sun ka eenyuuti? Fardisan yeroo duraa jalqabaatti fardisan ka Oromoo ture. Hayyee. Abbaan fardisaniif illee siidaa dabalee jaama. Hayyee. Yeroo saniif Minilik jechuudha walgahii jechuudha yaamee walgahii fardaadha. Hayyee. Dhiyaatee jechuudha. Hayyee. Qophii yeroo ayyaanaaf dhiyeessee farda jechuudha babbariidaa keessaa jechuudha kan hirmaamu jechuudha bartee. Hayyee. Yeroo san jaartiin isaatis cinaa jirti farda akkaan keessaa bareeda jechuudha ayyaanaaf yaammatee ture. Hayyee garmaamaaf qopheessan. Garmaamaaf qopheessee. Hayyee. Yeroo sanii fardi hundinuu yeroo dhiyaatu. Hayyee. Inni yeroo jalqabaatiif waan harree qabuuf jecha harreedhaan bobbee gala. Hayyee. Harree isa eessa kaa'ate? Harreen isaa san 4 kiiloo keessa jirti jechuudha. Hayyee manuma mootummaa keessa? Mooraa mootummaa jechuudha. Hayyee. Yeroo sanii gisee fardi dhiyaatu farda hunda keessaa jechuudha. Fardi siidaa dabalee akkaan ka bulu akkaan ka garmaamu jechuudha. Hayyee. Ni taphata jechuudha. Taphata jechuudha akkaan gara ta'e deemsa isa danda'u. Hayyee. San keessaa farda hundi fardi siidaa dabalee kun waan caaleef jecha. Hayyee. Fardi siidaa dabalee kana yaamee. Hayyee. Jechuun irraa fuudhee harree isaa san 4 kiiloo keessaa baasee isaa kannee. Hayyee. Yeroo sanitti yeroo inni siidaa dabaleetiif harree kannu. Hayyee. Siidaan dabalee jechuudha harree san didee. Hayyee. Farda harreen jijjiiree hin galu jee. Hayyee. Waa gala jechuudha sanitti karaa biyya isaatti. Waan godhu waan hin jirreef mootummaa waan ta'eef jechuudha. Waan hin jirreef yeroo sanitti afaan keenyas waan baay'ee quuqamu. Aangoon ta'isaa waan taateef. Minilik yeroo sanitti yeroo uummata keenya akka malee waan miidhu jiru. Waan mirga hin qabneef waan afaan keenya hin danda'amneef waan dubbachuu hin dandeenyeef saniif farda harree dhiisee farda dhiisee waa gala. Mee dhiifama wajjin mee eenyu siin jaan maqaa kee hin dagadhee dhiifama? Maqaan kiyya Ana Abdurrahman. Ana Abdurrahman. Gaafiif deebiin wajjin godhuu keetiif ulfaadhu galatoomii yuutuubarra Kush 5 Show galata siif qabaa galatoomii hanga marsaa itti aanu walitti deebinutti siin jenna. Sinilleen galatooma ulfaadha. Hayyee ulfaadha. Farda koo yaa farda abbaa kooti farda koo galtummaa sirrateetti farda koo yaa farda siidaa daabale farda koo sindaa gadhu yoomillee farda koo yaa farda foollee kootiin maluu farda koo sideeffadha gaaf tokko farda koo sideeffadha ati koo. Jedhee lole haa deebi'u fardi